daa'imni ol guddattuun sun garuu eessayyuu akka hin adeemne leenconni sun itti marsanii eeganii namni ishee badheessuudhaaf, namni ishee ajjeesuudhaaf, namni ishee gurguruudhaaf kan qopheesse daa'ima umurii 12 homaa hin beekne kana leenconni itti marsanii ishee oolchanii. Gochaan kun yeroo mudatetti maqaa Itoophiyaa jedhu mata duree miidiyaa gurguddoo addunyaa keenyaa ta'ee seenaan isaas dinqisiisaa fi wanti akkasii ni jira jechisiisee ture. Akka lakkoobsa Awurooppaatti bara 2005 gara jalqabaa irratti ture. Maqaan biyya keenyaa miidiyaa addunyaa irratti akka ka'u kan godhe seenaa raawwatame tokko ni dubbata. Seenaan kunis maali yoo jettanii seenaa daa'ima waggaa 12 butamteeti. Namoonni daa'ima kana gaa'ilaaf jedhanii butan wanti tokkollee akka isaan hin mudanne yaadanii turani. Sababni isaas hundumti keenya akkuma beeknu biyya keenya gara baadiyyaa keessatti har'a butiin waan bade haa fakkaatu malee bara keenya kana keessattis wanta raawwatamaa jiruu fi dhugaa lafa jirudha. Amma waggaa xiqqoo gara duubaatti deebinee taatee kaaba dhiya Itoophiyaatti ta'ee fi miidiyaan addunyaas addatti akka gabaasan kan godheef namoonni baay'eenis dhimma kana irratti akka wal morman godhe daa'ima ol adeemtuu Itoophiyaa tokko wanta mudatee fi humni isaas ajaa'ibsiisaa fi gocha nama raajeffachiise tokkoon isin daawwachiisa na waliin tura. Chaanaalii koo kana subscribe gochuun mallattoo bilbilaa tuquun taateewwan addunyaa keenya irratti raawwatamanii dinqisiisaa fi ajaa'ibsiisaa ta'an yeroo YouTube irratti fe'aman dursa mallattoo yaadachiiftu yookaan notifiikeeshiniin akka isiniif galu gochuu ni dandeessu. Akka lakkoobsa Awurooppaatti bara 2005 gochaan ajaa'ib nama jechisiisu tokko uumamee ture. Gurra namoota baay'ee keessaa kan ga'e seenaan daa'ima ol guddattuu kana miidiyaaleen gurguddoo addunyaa keenyaa mata duree godhatanii yommuu ba'an xiinsammuu daa'ima sanaatiif jedhame suurrii fi maqaan daa'ima sanaa gaazexaas ta'ee miidiyaa irratti akka hin mul'anne godhame. Seenaan kun dinqisiisaa waan ta'eef addunyaan dhaga'amuu akka qabu murteessuun maqaa daa'ima sanaa jijjiiruun seenaa kana addunyaarraan ga'aniiru. Maqaan ishees akka dhokfamu gochuun maqaa haaraatiin addunyaan akka beeku godhamuun daa'imni ol guddattu Itoophiyaa kun akkuma daa'immoota umurii ishee irra jiranii guyyaa ishee mana barumsaatti barachaa oolte ture. Gara galgalaa irratti sammuu isheetiin tapha daa'imummaa fi qo'annaa ishee yaada. Miilla ishee qalloo sanaan immoo daandii ishee gara manaatti galuuf fiiga kan turte ta'us gara manaa ishee akka hin geenye kan godhe tasa daandii ishee irratti wanta raajeffachiisaan tokko ishee mudate. Innis loltee harkaa ba'uu kan hin dandeenye dargaggoota qaamaan gurguddoo fi yaada badiin guutaman 7 butamtee yookaan harka isaanii keessa galte. Maatiin ishee sa'aatii isheen mana barumsaatti galtuun eeganii alalaananis mucaan isaanii garuu waraabessi ishee nyaatee otoo hin iyyin aduunis gara dukkanaatti jijjiirame. Ol guddattuun kun bakka buuteen ishii dhabame maatiin ishii halkan sana dhiphina guddaadhaan dabarsanii namoonni ollaa ishee barbaachatti oliif gadi jedhu garuu homtuu hin jiru. Guyyaa 2 jecha 3-4 jechaas bari'ee dhiyuu hin oolu. Ol adeemtuun kun garuu achi buuteen ishii osoo hin beekamin namoonni ishee butanis yookaan gara dabarsanis buteeraa osoo hin jedhin guyyaan lakkaa'ameen ol guddattuun erga baddee kaasee maatiin ishii dhiphina guddaa irratti kufaniiru. Maatiin ishii tarkaanfii itti aanu poolisii bira deemanii dhimma kana tokko ibsuu ture. Naannoo isaanii kan jirtuu fi magaalaa Finfinnee irraa kiiloomeetira 350 irratti kan argamtu magaalaa Biixaa Gannat waajjira poolisii deemuun dhimma kana waan beeksisaniif barbaacha ishee irratti poolisiin dabalamee akka fayyummaa ishee eeggametti argachuun hojiin sakatta'insaa fi barbaachisaa hojjetamuu eegalanii. Yeroo sanatti maddeen odeeffannoo fi daa'imni kun akka dubbatteetti
nagadhiisaa jettee warra butan yeroo gaafattu yeroo cimsitee kadhattus deebiin garuu iyyaa fi reebicha uleetu itti dabalama ture. Ulee cimaadhaan reebaa deemsa itti fufanii egaa yeroo kanatti ture wanti akka tasaa isheen hin eegneefi addunyaan seenaa kana akka irratti dudubbatu kan godhe maqaa Itoophiyaa jedhamus akka waamamu kan godhe wanti addaa tokko kan uumame. Dinqiidha jechuun ni dandeessu. Namoonni baay'eenis carraa dinqiidha jechuu ni danda'u. Namoonni butan daa'ima butamte sana irratti marsanii reebaa turanii akka tasaa garuu naannoon sun leenca baay'eedhaan marfame. Naannoon kun leenca baay'eedhaan marfamuun isheedhaafis ta'e warra butaniif baay'ee rifaasisaadha. Isaan fiiganii jalaa ba'uu ni danda'u. Daa'imni ola deemtuun kun garuu lukti ishee waan cabeef reebicha hamaa irraa kan ka'e fiiguu illee waan hin dandeenyeef haala kanaan akkamiin dandamachuu yookaan jalaa ba'uu akka dandeessus waan hin beekneef rifatuun sun ishee irratti dachaa ta'a. Afaan leencota sanaa nyaata barbaacha yoo banamu jalqaba kan adamsamtuu fi kan nyaatamtu isheedha. Haa ta'u malee wanti uumame wanta addunyaa ajab jechisiise ture. Leenconni sun naannoo sana qaama isaanii nama sodaachisuu fi sagalee isaanii ajaa'ibsiisaa sanaan yeroo to'atanii fi gara namoota butaniittis siqanii yeroo sodaachisan warri daa'ima kana butan miilla koo na baasi jedhanii yommuu fiigan daa'imni ol guddattuu sun garuu eessayyuu akka hin adeemne leenconni sun itti marsanii eeganii namni ishee badheessuudhaaf, namni ishee ajjeesuudhaaf, namni ishee gurguruudhaaf kan qopheesse daa'ima umurii 12 homaa hin beekne kana leenconni itti marsanii ishee oolchanii. Leenconni kun warra ishee butan ari'anii ishee itti marsanii eeguu itti fufanii. Gochaa kana addunyaan wal harkaa fuudhee haasa'uu hafe seenaa kana irratti hundaa'e diraamaa fi kitaabnis yoo itti fufee maal nama dinqaati. Dhimma kana yeroo sanatti kan hordofee fi dhimma dinqii kana miidiyaa hawaasaa hundaaf ibsaa kan kennee fi dhimma kana kan qabate Saajin Wandimuu Wadaajoo gama isaatiin waa'ee haala sanaa yeroo ibsu daa'imni kun poolisiin hanga bakka sana ga'uutti yoo xiqqaate sa'aatii dheeraadhaaf leencotaan marfamtee eegamaa akka turte kan ibsan yoo ta'u ola deemtuun kunis akka ibsitutti yoo ta'e warra ishee butan ari'anii miidhaa biraa irraa eegaa kan turan leencota akka ta'e dubbatte. Namoonni ishee baraaruudhaaf yeroo dhufan leenconni garuu itti marsanii ishee eegaa turanii fi warri ishee barbaadan yeroo dhufan dhiisanii akka deeman dubbatteetti. Dhimmi kun miidiyaalee addunyaa gurguddaa irratti erga gabaafamee booddee qorattoonni baay'eenis osoo hin hafiin wanti kun akkamitti uumamuu danda'e jechuun dhimma kana irratti ibsa bal'aa kennanii maqaan Itoophiyaa irra deddeebi'ee kaafamaa ture. Isaan keessaa qorataan tokko akka jedhutti daa'imni kun baay'ee boo'uu ishee akka hin oollee fi haalli boo'icha ishee kun yommuu leenconni xixiqqoo rakkoo keessa galan sagalee isaan baasan waliin wal fakkaata waan ta'eef sababa kanaafidha daa'ima kana osoo hin nyaatin kan tursan jechuun ibsa yoo kennu, addunyaan gama biroo immoo lakki wanta akkasii kun hojii harka Waaqayyooti kan jedhanis baay'eedha. Namoonni bakka wanti kun itti uumame jiraatan haalli kun dinqii Waaqayyooti jechuun ibsuurra ibsa saayinsawaa biroo barbaachisu jedhu dhuguma dinqiidha. Hunda kan godhu, hunda kan uume, hunda kan hojjete Waaqayyo daa'ima kana oolchuu yeroo barbaadu leencota kana ergee ishee oolcha jedhu. Haala kana yeroo ibsan dhimma kana hordofaa kan ture Saajin Wandimmaagany yeroo wanta sana yaadatu akkas jedhee dubbatee ture. Haala nama ajaa'ibsiisuun yeroo nuti naannoo sana geenyu leenconni sun daa'ima sana akka kennaatti nutti kennanii battaluma sana achi deeman jechuun ibsu. Daa'imni sun
rifatuu hamaa keessa galtee kan argamte yoo ta'u, reebicha irraa kan ka'e miidhaa qaama isheerra ga'e yaaluu fi yaala xiinsammuu argachuuf battaluma sana hospitaala fooyyaa naannoo sana jiru akka geeffamtes dubbateera. Warreen butan sana keessa namoonni 4 battaluma sana kan qabaman yoo ta'u, kanneen hafan immoo barbaadamaa turani jechuun yommuu sana gabaasa miidiyaa guddaa addunyaa keenya The Guardian ture. Yeroo sanattis dubbii daa'ima kana dubbii ijoo miidiyaa addunyaa keenyaa ta'e kan ture yoo ta'u, bineensi dhala namaa irra caalee argame yeroo jedhamus seenaan kun namoota addunyaa hedduu birattis haasa'amaa tureera. Daa'imni kun gara qalbii isheetti deebitee erga tasgabbooftee booddee namoonni hunduu gaaffii ishee gaafatu tokko qabu turani. Innis sa'aatiiwwan leencota sana waliin turtee akkam fakkaata ture jedhamtee gaafatamtee turte. Gaaffii gaafatamtes yeroo deebistu homaayyuu namoota na butan jalqaba doorsisanii akka baqatan erga godhanii booddee leenconni sun dhufanii cal jedhanii na marsanii turan jetti. Wanta dinqii kana yeroo miidiyaa addunyaadhaaf qooddu gochaan diraamaa yookaan asoosama fakkaatu kun dhugumatti biyya keenya Itoophiyaatti uumamuun wanta nama ajaa'ibsiisudha. Macaafa qulqulluu irratti waa'ee Daani'el seenaa barreeffame Daani'el boonna leencota beelaaniin guutame keessatti darbatamus ayyaanni Waaqayyoo isa waliin waan tureef leenconni sun madaa tokkoyyuu yookaan miidhaa tokkoyyuu osoo irra hin buusin mootiin dhufee gocha dinqii Waaqayyoo hanga ilaalutti sa'aatii baay'eef akka achi ture kan dubbatu seenaa macaafa qulqulluu kan ibsan yookaan bu'uura godhatanii kan daa'ima kanaas gocha araarri Waaqayyoo itti mul'atee fi dinqiin Waaqayyoo itti ilaalamedha jechuun akka amanan namoonni naannoo sanaas jecha saayinsii biraas akka itti dabaluun hin barbaachifne dubbachuun miidiyaaf ibsa isaanii kennaniiru. Yeroo tokko tokko yaada mataa isaatiin kan yaadu dhalli namaa wanti akkasii amanuuf ulfaatus ni uumama. Garuu maaliif akkamitti gaaffiin jedhu immoo yeroo tokko tokko hin gaafatamu. Sababni isaas wantoonni tokko tokko yaada namaatti ol waltataa fi dinqii ta'anii waan argamaniif galatoomii Waaqa kana goote jechuun qofti gaadha. Hanga ammaa waan waliin turtaniif galatoomaa jecha sagantaa ajaa'ibaa biroon hanga wal agarrutti nagaadhaan naaf tura.